Otoo isaan hin beekin lamaan isaaniillee callisanii tikkeettii kutanii akka qodaa dhiqaa jiranitti, akka mana namaa xaragaa jiranitti, akka yuunifoormii isaanii uffatanitti, akka hojiirra jiranitti afaan buleedhaan kaasanii hoodhu tikkeettii kee galii biyya keenarraa jedhanii itti laatanii lamaan isaanii si'a takkaa gaggeessan jechuudha. Inni isaan yaadanii fi inni isaan karoorsan walirraa waliif faallaa ta'ee argame jechuudha. Maaliif galani? Sababa maaliif tikkeetti kushitee madaamiin otoo isaan hin beekin lamaan isaanii madaamiin lama walitti dabaltee lamaan isaanii tikkeetti kuttee akkamiin gashite? Ijoolleen kun maal balleessan? Nuti immoo ijoollee badii ijoollee kun balleessan irraa waggaa baay'ee bara baay'ee waa gaarii hojjetanii guyyaa tokkitteef dogoggora xiqqootiin osoo hin beekin daldalaaf birrii hamma kana laatanii dhufanii biyya kana ga'anii immoo osoo hin hojjetatin gara biyyaatti otoo maatiin isaanii isaan hin beekin fuudhanii eerpoortii yeroo buusan hangam akka nama aarsu hangam akka nama gubu. Akkasuma immoo nuti immoo jara kanarraa maal baranna? Akkasuma namoonni bilbila keessan namatti laatan of eeggannoo guddaa godhaa. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya barumsa ani har'a isiniif fidee dhufe obboleewwan keenya muudannoo isaan muudate biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Isiniif immoo barumsa guddaa ta'a. Boruuf akka irraa of eeggattan jedheen isiniif fidee dhufe jechuudha. Egaa innis maal yoo jettanii akkuma beekamu gaafa biyya ormaa dhaqne jechuudha. Gaafa lammii keenya argine kaddaamaa kamiyyuu haa ta'u, lammii kamiyyuu haa ta'u, Amaara ta'e, Oromoo ta'e, Guraagee ta'e, Walaayittaa ta'e, Bangaalii ta'e, Siriilaankaa ta'e maaliyyuu haa ta'u jechuudha. Gaafa arginu ni gammanna jechuudha. Yeroo gammannu bilbila wal jijjiirraa walii laannaa jechuudha. Amma ijoollee kana maal ta'anii ja'a lammii Itoophiyaati lamaan isaaniiyyuu tokko mana haadhaa ejjetti tokko mana intala haadhaa ejjettee jechuudha. Hojjettuu lama Itoophiyaa. Isheen tokko erga biyya Itoophiyaarraa dhuftee waggaa 3 bilbila qabdi waggaa 3 nagaama hojjetatti mana keessa. Isheen immoo mana intalaa dhufte immoo haaraadha reefu Itoophiyaarraa gara Saudi Arabiyaa dhufte hojjechuu jammarte. Yeroo dhuftu maal jettee himatti? Egaa gaafa wal arginu walitti gammannaa icciitii ishee itti himatti jechuudha. Isheen kun isheen haaraan ishee waggaa 3 fixxetti himatti. Maal jettee itti himatti? Madaamiin koo irriba naan laattu. Akka rafu nan gootu galgala ijoollee mucaa wajjiniin iyyaan oola guyyaa mucaa wajjiniin iyyaan oola hojii nyaata gahaa naan laattu daabboo tokkitti natti laatti ganamaa hanga galgala daabboo tokko natti laatte isaan booda hin deemti kaameraa mana keessaa qabdi ani tokkoffaa beelli na ajjeese hojiin illee na ajjeese boqonnaan qabu yeroo isheen dhuftu immoo hojii jalqaba mucaa isheetti kenneen ani immoo hojii mana qulqulleessu manni guddaa. Manni isaanii hanga fooqii 3ffaati. 3 saatillee mana keessa shinti beetii 7tu jira. Hamma kana nan dhiqaa. Baay'ee dadhabee anoo ammuma akka reefu ufeetiin nu anan amma dadhabee waggaa 2 akkamittiin danda'een jedhaa jetteetu ishee waggaa 3 fixxe sanatti gaafa mana haadhaa dhaqan itti himatteetti. Isumarratti immoo inna doorsistii yeroo hundumaa yaani akka namaatti iyyuu nan ilaaltu jettee yeroo isheen itti himattu maalan godha egaa jettee itti himatte jennaan anatu fur isheen waggaa 3 jettu anatu furmaata si kenna hojjettuun mana sana yoo dhufte hin teessu waggaarraa gara waggaatti ji'arraan akkasittiin hin galti ijoolleen tole jetteen teessu ijoolleen madaamii sana baalageedha hundi isaaniitu kaddaamaa reebu. Isheenis immoo maaf reebduun jettu ittiin dubbattu hundi isaanii ijoolleen dala'a waan ta'aniif ijoollee wajjiniinis sammuun kiyya na galabbaxame ani waggaa 2 akkatti fixuun qabu jetteet ishee waggaa 3 fixetti yeroo odeeffatti jechuudha. Mucaa ishee reefu dhufte sana maal godhaniiru beektu? Madaamiin ishee akkuma isheen dhufteen siimii ishee bilbila kee siifan sirreessa akkaataa itti miindaa kee siif kennu siifan sirreessa jette bilbila ishee sanaa fuute bilbila isa kanarratti hidhatteetti. Mucayyoon sun immoo bilbila ishee mucayyoon isheen haaraan sun immoo akka bilbilli ishee hidhamaa ta'e seetingii keessa galtee oomasaa hin beektu. Waan mucayyoon sun ishee waggaa 3tti odeessattu hundasaa madaamiin xaa gootee dhaggeeffatte.
Akkamiin beektii afaan keenya beekuu dandeessimoo maatti beekti afaan barbaanne yoo odeessine yoo jettanii dogoggortaniitu. Afaan sana fuute tiransleet gootee afaan isaanitti jijjiirrattee waan hojjettoonni kun lamaan jedhan hundaa dhaggeeffattee isa booda maal godhuu haadhatti dawwaltee dhaggeeffachiistee rikoordii gootee sagalee ishee hunda haadhatti dawwaltee ani jetteeni isheen haaraan isheen waggaa 3 jette ani manicharraa ijoollee 3 baaseera jetteen ijoollee 3 Itoophiyaa kan ta'an akkasuma gaafa isaan gubatan nama isaan baasu isaanii fidee ijoollee 3 baaseen jira jetteeni. Achi deebitee lakkaa hojjettuu mana naan teessuu han hojjettuu na jalaa sassaabee fixe kaddaama haadha kooti jechuun sagalee sana haadhatti ageessisuun Aqanii yoo itti dubbatan lachuu ni badu. Maal godhu seetani tooftaa isaan baafatan kottu immaa jette wal mari'atanii jechuudha. Ishee haaraas ishee dura waggaa 3 fixxes xisximbis jedhanii itti dubbanne guyyaa beellamatanii jiru guyyaa itti ishee haaraa sana baasan guyyaa beellamanii hunda xumuranii gaafa ishee baaftu sana guyyaan beellamame han akka har'aa baatu jechuudha. Tikkeettii kutanii lamaan isaaniif dhugaa waaqayyo biyya galuuni rakkoon qabu garuu otoo hin beekin yeroo akkas biyya galuu jechuun gammachuudha walumaa galatti kanneen biyya naman gashine illee immoo jiru yeroo sana maal gootiree tikkeettii kutanii qopheessanii akka dhaabbatanii qodaa dhiqaa jiranitti beenaa jedhan eessa dhaqna yaabbadhaa makiinaa jechuun hin baana hadiqaa deemna maal jedhanii akkasumattiin akka qodaa dhiqaa jiranitti wala shaanxaa wala uffataa wala maaloo akkas otoo ofirran galagalchiin ila funcaan otoo isaan ol deebi'anii funcaahin tikkeetti laattatanii yallaa saaffaar jedhanii geessanii eerpuurtitti buusuu argan jechuudha. Innaa namoonni baay'een nan dhageessu afaan keenyan dhageessu jettanii waan akka kanaa innaa sa'ina abadin ammoo bilbila isaan basimaa isaaniitiin basimaa godhanii sinii bitanii bilbila keessan irratti bilbila sinii sirreessina as kennaa kooddii adda addaa sinii sirreessina aappilikeeshinii kana gadi sinii buusna yoo jedhan abadeen isaan bilbila isaan beekaniin akkasumatti madaamii keessan qofa faana itti haasahaa malee waan isaan itti si ajajan bilbilanii nama ajaju mitiire waan isaan itti haasaan isaan wajjin haasa'e malee biyyatti kan ittiin haasoftu ijoollee goddanyoota kee wajjin kan ittiin haasoftu bilbila keessan abadeen ittiin kennina ispeeshaal keessumaa imoo bilbila biyyaatiin banadhaa imoo nama faamilii keessan haa ta'u fira keessan haa ta'u siimii naa bitaa jedhaati siimii biyyaatiin baafadhaa zimmi jedhaati jechuudha. Siimicha isa baafattan lakkoofsa baafattan sana immoo abadeen madaamiitti inimiina maaliif yoo jettan akka itti fayyadamtan sana argina walirratti hidhu bilbila jechuudha. Bilbila keessi harkaa fuudhanii kooddii bilbila isaanii irratti ergu asuma immoo eeyyamatti kennu jechuudha. Yeroo eeyyamatti kennan bilaasha godhanii lafa sin kaa'u akka kenetiin biyya sin gashuu jechuudha. Of eeggannoo guddaa isinii ta'a jedhee yaada. Namoota baay'eetu dogoggora akka kanaa hojjeta. Nama tokko lama miti jechuudha. Ijoollee baay'een keenya jechuudha gaafa arginu wal gaafa arginu haala walii mijeessuudhaaf tattaafanna jechuudha. Garuu immoo rakkoo isaas hubachuu qabna. Otoo dura haala walii mijeessin dursa bilbila nama sanaa cheekii gochuu qabda. Akkasumallee immoo imeela mataa keessaniin bana'a. Namni tokko yoo bilbila keessan haak gochuudhaaf yookiin immoo bilbila keessan irraa kooddii fudhachuudhaaf deeme imeela keessan yookiin kooddii mataa keessaniitiin paaswoordii mataa keessaniidhaan banadha jechuudha. Akkasuma namoonni baay'een paaswoordii kee imeela kee beeku taanaan isaanii irratti yoo ofii isaanii imeelii sii bananii paaswoordii sii banan barreeffatu ansaa imeela kee paaswoordii kee barreeffannaan guutummaa guutuutti immoo bilbila qofa otoo hin taane guutummaa guutuutti viidiyoon ati waraabdu sagaleen ati namaa qabdu barreeffama ati namaa barreessitu waan ati dalagdu hundumaa argachuu namoonni baay'een amma tiktookii irratti nan agartu jedhanii nan argan jedhanii waan baay'ee dalagu jechuudha. Nyaata kan qisaasessan jiru mana qulqulleessuu kan dhiisan jiru kan taphatan jiru kan waa hedduu godhantu jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu
bilbila keessan dursa qulqulleeffadha. Yuutuubii irra galaatii akkaataa imeelatti banatan ofii keessan banadha. Akkaataa imeelatti banatan jedhaati ofii keessan banadha. Akkasumas yuutuubii irra galtanii sarchi gootanii nama bilbila keessan ofirratti hidhee jiru baruudhaaf isa kanallee sarchi gootanii ilaaltanii irraa of eeggachuu qabdu malee akkasittiin jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsa dhugaa dubbachuuf. Maallaqa hanga kana baasanii dhufanii ka'anii otoo hin ejjetiin yeroo gara biyyaatti deebi'an. Amma immoo ishiin sun immoo nan gargaara jettee garaasheef yookiin yaada isheetti nan ishee gargaara. Yeroo namni hiphatu namni baay'een hin jaallatu dhugaa dubbachuuf ani. Yeroo namni hiphatu akka waan hankoo wayii natti fakkaata na dhiphisa jechuudha. Kanaafuu baay'een keenya irraa haa barannu, irraa of haa eeggannu. Waan na gootan dursitanii hanga beektanitti waa tokko gochuudhaaf hin deeminaa isiniin jedha. Bilbila keessan ofirratti hidhadhaa isiniin jedha. Yaada qabdan dogoggora ani dubbadhee fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Viidiyoo laayik godhaa, hiriyoota keessan sheer